Hashama arkafune ordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti siniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii annagaan rabbiin galannaa ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi armeen kun baay'ee dhumuuti koo kan isaan nama mararanii ijoollee kana ishiin akkaataan ishiin guddifatte ilmoo dhiiraa hin qabdu abbaallee hin qabdu abbaa maleedha kan ishiin guddiftee dallaalan inni biyyaa baase kunillee haala dubartii kanaa yookiis immoo armee kanaa ilaale namni omaa gochuu isa hin dandeenye waan beekuu fi akka kanatti amma yeroo kanatti armeen kunillee seeraan miti jechuudha kan ishiin ibsachaa jirtu baay'ee tokko of sodaachaa jirti ishiinillee baay'ee akka ishii sodaachisellee in dubbatti jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa sinin jedha ordoftoota koo haaraa kan dhuftan subscribe godhaadha akkasuma immoo share like godhaa sinin jedha mucayyoo kanaaf adaraa keessanii bira dhaabadhaati amma dandeessan jechuudha sagalee dhumataafiidha namni qaamni isaa ilaallatu immoo bira ga'ee mucayyoo kanaaf furmaata akka kennu sinin jedha biyya Itoophiyaa keessatti furmaanni hin kennama jennee hiyyaannu ilmaan hiyyeessatii fi otoo dhugumayyuu ilmaan hiyyeessaa ta'uu baannee maal gochuu biyyaa baane jechuudha. Mee sagalee isaanii itti fufaatuma dhaggeeffadhaadha. Arabni sun immoo birrii kiyyaa nan bitadhee mucayyoon haadha manaa kootiitiidha. Kanaaf iyyuu biyya galtee deessee haa deebitu jedhee dura hamma immoo biyya geessee dhala achi keessee haa dhuftu haadha manaa kootii wajjin jiraachuu hin danda'a nan bitadhe birrii kiyyaan jedhee harabii ifaanii dubbachaa ture jechuudha. Kanaaf obboloota koo baay'ee tokko nama gaddisiisa waaqayyo waan akkanaa kana namarraa haa qabu mucayyoon kun achi teessee waan tokko dubbachuutii hin dandeessu jechuudha lubbuu mucayyoo kana mararuutii danda'a mucayyoon kun deessee jechuudha tisheertiidhaan ol baasanii mucayyoo kana akkatti isaan ka'ii dhaabadhu taa'ii maal godhii as ta'ii akkas ta'edhuun jechuudha dubartiidha waan ta'eef keessattuu dubartiin deessee dugda ishiitiin dhaabattee akka sana ta'uun baay'ee tokko jechuudha. Qilleessillee hin nama jedhu jechuudha biyyatti yeroo haasa'an keessatti dubartiin deesse tokko boora anyuu keessaayyuu gola keessaayyuu hin baatu jechuudha garuu ija namaa fuulduratti mucayyoo kana salphisanii hunda keenyatu salphate salphina mucayyoo kanaa qofa miti siniin jedha hinni irra dallaalan asitti jalqabe kun boruuttillee obbolooyyoonni keenya warri xixiqqaan gana biyyarra ba'anii hojjetachuuf jiranii jireenyi biyyaa nama baasa waan ta'eef wabii tokko hin qabnu siniin jedha obboloota koo hedduudhuma tokko kan inni na gaddisiise. Dhaamsa harmee kanallee akkuma itti fufee jirutti dhaggeeffadhaa siniin jedha. Harmee? Maqaan mucaa keetii eenyunni? Warqee. Warqee eenyu jedhamti? Sagalee kana waraabaa. Warqee Lammaa. Okay, Warqee Lammaa erga biyyaa baatee ji'a 9 jette ji'a 9 mitiiree? Ji'a 9. Tole, meedikaala godhamtee jirti? Meedikaala godhatte guyyaa meeqa biyyaa baate? Gaafa guyyaa 3ffaa. Okay. Amma Warqeen eessa akkasii teessu barbaadda? Imbaasii siifa teessu moo uummata Oromoo bira siifa teessu moo bakka amma jirtu siifa teessu? Uummata Oromoo bira naafa teessu maaloo achumatti iddoo uummanni Oromoo jirutti amma sittiin achuma naafa teessu adaraa keessan maaloo na gargaara adaraa maaloo. Tole harmee maqaan dallaalaati biyyarraa itti kennite eenyu jedhama? Nugusaa jedhama. Okay, Nugusaan birrii meeqa sirraa fudhate harmee? 50. Nugusaan haaluma akkaawuntii irratti itti kennite moo harkaan itti kennite? Harka kootiin fuudheenii gizee booleeraan ishee shanyaanii geggeessine deebine anaaf inni taaksii manaa keessa
keessa teenye taaksii keessatti feestaaliidhaan itti godhee birriin dhibba lama lamaanuu keessa hin jiru dhibba tokko tokkooniidhaan fuudheen ittiin kenne taaksii keessatti na harkaa fuudhe. Tole harme ilmoon kee kun yeroo deemtu siluma biyyarraa yeroo kaatu Beeruut jettee biyyarraa kaate moo Dubaay jetteeti? Beeruutuma jettee. Tole harme galatoomii. Inshallah ummanni Oromoo sagalee kee kana waraabanii akka jarri gadhiisan abdiin qaba. Yaadini namas doorsisuu jiraate Saaraatti maddu Saaraan nutti himti galatoomi siin jechuu barbaada. Ishi galatooma Waaqayyoon eebbisu adaraa keessan maaloo adaraa keessan adaraa uummata Oromoo adaraa na bira dhaabbaddaa maaloo. Ayyaarme. Abshir. Fayyaa. Dadhabdee deemuu dandeessa yoo dadhabne immoo teessee dhaggeeffachuu dandeessa. Ishi nan dhaggeeffadhaa noo. Tole uummata Oromoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota uummata Oromoo akkuma dhageessanii armeen kiyya kuni dallaa kanaanii kan isinii nyaatamte birrii 50,000 irraa fudhateetii kan inni biyya Dubaayitti ergee inni ergee immoo hojjetachuuf osoo hin taane wayin gurguramtee Arabatti Arabni ana ishtaree tapha fuluusii jedhee gaafannu jechuudha. Qoyyaan guddisaa footoo kiyya kana. Kun maqaan isaa Nugusee Filee jedhama kan inni jiraatu Finfinnee keessa. Poolisiin Oromiyaa dhugaadhaaf haqaaf biyyattiidhaaf dhaabbattu yoo ta'e harmeen keenya adda fuula diinaa fuulduratti dhuftee boosse kun yoo garaas nyaate mucaa kana bakka jirtanutti akka nuuf qabdan abdiidhaan kabajaan isin gaafanna. Akkuma beekamu obboleettiin keenya biyya Beeruutii keessatti deessee yookiin ilmoo argatte suni isheen jalqaba kan isii mana Mubaarakitti dhuftee nutti himatte akkuma isin beektanu kananii ulfaa'ee biyyarraayii jette sodaadhaan jechuudha. Garuu immoo namichi na wajjin ciiseeraa jetti waa lamaa softe jechuudha. Kana jechuun maali harka talaataa ta'ee namni kamiyyuu dhugaa hin dubbatu. Intala miti haatu sirriidhaa isaa jirtu jechuudha. Haadha kana guyyaa dhiyaa soofsiiseen ture. Obboleettii ilmoo ishee fiddee maaloo haadha konaaf gargaarii haati koo sagalee ishee saba Oromootti kennachuu barbaaddi yeroo isheen naan jettutti tole ani kaleessa haadha kee fidisiin jedheera erga haati kee daldalaa fuula soorree yookiin sodaachise kalas fiduunii qabda jennee as Finfinnee jirra. Adara poolisiin Oromiyaa jirtan Finfinnee keessa jirtan please dabalataan naaf dawwala yookiin bilbila keessa naaf ka'a yoo bilbila koo hin qabne mucaa kana kanaaf qabdan abdiin qaba. Uummanni Oromoo tuffatamnaan tisanii jirtu tuffii ajaa'ibaa keessa jirtu. Hadda akka haala hin baasitti jedhanii guruppii walitti fidanii turanii guruppii sana keessatti gosa sadiitu jirti. Guruppiin tokko guruppii kanaaf dhaabbattu guruppiin tokko immoo guruppii haqumaaf dhaabbattu gamaaf gamanarra guruppiin tokko immoo guruppii tasuma niitii sanaaf dhaabbattu jechuudha. Maqaan isii Samraayit immoo Siirit isheedhaaf dhaabbatti baay'inaan jechuudha. Isni galee nama rabsuu nama jibbuu walimachuu aasaa wal keessa wal qeequu maqaadhaan maqaa imbaasiitiin dhaanii imbaasiichi keessa jira jechuu imbaasiichi keessa jiru tokko illee argine jechuudha. Anoo ambaasaadaraan caala kan jedhudha. Maqaa Oromummaatiin Oromoo fixaa jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa nafxanyaa Amaariffaa dubbatu osoo hin taane kan Oromoo fixaa jiru nafxanyaa Oromiffaa dubbatudha. Kanatu nu keessa baay'ate. Isni galee ilmaan Oromoo biyya keessatti illee biyya alaatti illee jiraataa hin jiran. Obboleettii keenya kana haa birmannu. Hadda kan sarbaa adee kan barbaadanuuf kan foonaa jiruufi jedhu. Nuti hadda kan iyyaa jirruufi warqee qofa osoo hin taane shamarroota biyya Arabaa keessa jiran haadholii biyya keessatti mataa isaanii qaqqabataa jiran. Intalli koo diqaalaa fiddee dhufte jedhu. Shamarran biyya Arabaa kan balleessitu jirti. Parsantii 95 keessaa parsantii 100 keessaa parsantii 95 nama gaariidha shamarran biyya Arabaa. Parsantii 5 balleessiti jechuudha. Hundi baalageedha jedhaas hin jiru. Hundi gaariidhas jedhaan jiru. Garuu sababii nama takkaatiin maqaan shamarran biyya Arabaa badaa jira. Kanaafuu hadda garuu Oromoo miliyoona 70 ta'anii hadda nama obboleettii keenyaaf ana dhiirtii kan Beeruutiin deemee tikeetti kanarraa kaffala wakiilinnaa fudhee mucattii kana dhaqee fudhadhaa jedheen jiru. Haati keenya kun abbaa malee guddiste obboleessa malee guddiste obboleessa qabdi turte warqeen obboleessa gafaa qabdi garuu rabbitu jedhee irraa fudhate. Isni galee haadha keessaati. Yeroo baay'ee biyya Arabaa kana keessatti hanga yawwanaatti namna sagalee irraa ta'ee fi haadha asii hin dandeenye, haadha hin baranne, haadha obboleessa hin qabne, haadha
dandeenye maatii maallaqa hin qabne kana ilaalanii kan bitulleessi kan gurguramtulleessidha. Nama jabaa jala gurguran hin argine. Kana jechuun immoo inni dallaalaa ganda keessa jirtutu qorattee maatii sun akkasii baddus duutus namni si gaafatu hin jiru jetteeti. Warqeen carra qabeettiidha kan miidiyaa kanarratti argamte. Sa'aatii ammaa kana keessatti warqeen mataan ishee irraa buqqaataanaan Oromoo miti Amaaraa dhiistu jechuudha. Isni galee kanaafuu waan takka gochuu ni dandeessu. Tarii beeksisuu ni dandeessi. Tarii deebisuu ni dandeessi. Beeksistee illee nu agarsiisteetti. Intalli dhaltee guyyaa sadii tiishartiidhaan dhaabbachuun intalli dhaltee guyyaa sadii garaa siirraa ol soqanii qorra dhaabsisu. Intala guyyaa sadii dhalte ta'ii dhaabbadhu jechuun duudha tuffiidha. Hanga turuu tuffatte hongaan ilma namaa miti horiin saanii dhalte saa teessisaniiti kan muka baasan. Aadaa keenyatti akkasi. Garuu nuti tuffatamne osoo mudhiin hidhatiin osoo shaashii qabataa buufate hadda miidiyaa kanarratti qabdee nafxeenyaan Oromoo dubbattu ati akkasii miti osoo jettu osoo ragaa qabnu ji'a 9 akkasiin biyya keessaa baate osoo nuti beeknu ji'a 7 nuun jette. Kana jechuun maanni feemas miidiyaa kanarraa rakkoo qaba. Maaliif walitti naafani? Waan Mubaarak fideen hojjedhu, waan Ekelee fideen hojjedhu, waan mana Ekelee taasaameen hojjedhu. Gaafa geemaa waliin jettanii kottu takkab gochisiisi. Kottu gastiira taa'e gaafa waliin jettan sanoo gaafa uummata Oromoo qorqitanoo gaafa ofii keetii dhiisi kasaaraa ofii kassariiti kireedii kaartii seeniiti leencanaa darbi gaafa jettanoo ilmaan haadha nyaattu kan leencaan ol fuute kan leencaan ilmoo jiraachifataa jirtu kan leencaan eerumte kan miidiyaa kanarraa afaan bantee mana kiraattiin kaffalataa jirtu mana madaama dhiistee hojii silaa kuulii hojjettu teessee sa'aatii 24 asirra teessee kadhattu shamarran biyya arabaati kadhadhaa 500,000 300,000 miliyoona si geessisee jechuudha. Hatticha ittuu aaleekum feemasatu Oromiyaa Oromoo guutuu asirra jirtu jechuudha. Maaf walitti naaftani? Maali naafan kana hunda gahe? Maali boonti Mubaarak irraa dubbataa jiru kun? Maaliif hin jettanii? Maal ta'a? Maa walitti naaftani? Waan Mubaarak fideen hojjedhu, waan Ekeleen fideen hojjedhu, waan Ekeleen fideen hojjedhu. Inaaftota, kadhattoota, kadhaan keessan immoo ilmoo keessanitti darba. Tokkotiyyuu haadha koo maali abbaan koo maal hojjetaa ture sheekni waan abbaan keessan hojjetan hojjedhaa jedhanii na shirraanii shirri Allah natti mii jedhee haadha gaafate si galee abbaan irraa du'ee jira. Ilmoo koo waan abbaan kee hojjete akkamitti hojjette na sheekni kiyyaan na kakachiisinii waan abbaan kee hojjete hojjedhaa jette ilmoon tole jedhanii haati ilmootti himte. Egaa ilma kiyya erga sheeka keetiif kakatte abbaan kee hattuudhaa jetteen. Sini galee sheeka kiyyaa waadaa seeneera waan abbaan keessan hojjedha haati ilmootti himte. Egaa ilma kiyya erga sheeka keetiif kakatte abbaan kee hattuudhaa jetteen. Sini galee sheeka kiyyaa waadaa seeneera waan abbaan keessan hojjedhaa nuun jedhe anis dhaqeena ta'a jedhe. Si galee ilmoo keeti seenaa haati keessu abbaan kooyyuu sadaqaan jiraataa ture abbaan kooyyuu miidiyaa kanarra jira sana kanaan jiraattu jechuudha. Ummata sadaqaa Oromoof kan hin dhaabbanne maal abbaa keetii fooloo qabattee asirra naa teessa kadhattoota galatooma.